Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa nageenyi keenya kabajam bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jechaa oduu guyyaarraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Sinodoosiin Ortodoksii dubbii muummichi ministeera Abiy Ahmed mormuun hiriira waamuuf dhaadatan. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Qeellam Wallaggaatti opereeshinii adeemsisaa jiraachuutu himamaa jira. Tokkummaan hawaasa Oromoo Kaanaadaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu gaafate. Oduu biyya alaatiin Raashiyaan haleellaa haaraa cimaaf qophaa'aa jirti kan jedhan ministeerri ittisa Yuukireen haleellaan kun gurraan dhala 24 irraa eegaluu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya OFM dambalii gungumoo uummataa irraa oduu isaa kana kan isin dhiyeessu an Rabbirraa agalchuuti. Sinodoosiin Ortodoksii dubbii muummicha ministeera Abiy Ahmed mormuun hiriira waamuuf dhaadataati jiru. Qulqulluun Sinodoosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mootummaan yoo seera hin kabachisiifne ta'e hiriira nagaa bahuudhaan mirgi mana amantichaa akka mirkanaa'uu fi akka qabsaa'u beeyse. Gadaa Walaabuu dabalata isaa qaba. Sinodoosichi ibsa roobii guyyaa kaleessaa jechuun gurraan dhala tokko bar 2023 baasiin mirgi mana amantichaa hanga mirkanaa'utti patriyaarkichaa kaasee abbootiin amantichaa hundi aarsaa lubbuu kaffaluudhaaf illee qabsoo isaanii akka itti fufan kaaseera ibsichi. Qaamni olaanaa mana amantichaa ibsa kana kan baase ibsa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga miseensota kaabinee isaanii dhimma rakkoo teebbana mana dureewwan mana amantichaa keessatti mudate ilaalchisuun kennan hordofeen deebii kennuuf kan yaadamedha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed rakkoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumame keessa qondaaltonni mootummaa harka isaanii akka hin galfanneef akeekkachiisaniiru. Rakkoo mudate mariin haa furamu kan jedhan muummichi ministeera Abiy Ahmed rakkinichi akka furamuuf aangawoonni mootummaa ergamuu fi kunis akka hin milkoofne dubbatan. Itti dabaluunis muummichi ministeera Abiy mootummaan gaaffiiwwan tajaajila mana amantichaa irratti naannolee Oromiyaa fi ummatoota kibbaatti ka'an callisee hin ilaaluu jedhan. Mirga afaan isaaniitiin tajaajilamuu odoo hin mulqamne rakkinicha furuun akka danda'amu kaasanii ture. Haa ta'u malee ibsi Sinodoosii baaseen muummichi ministeera qaamolee seeraa fi duudhaa mana amantichaa cabsuudhaan aangoonni isaanii irraa mulqame waliin akka mari'atamuuf gaafachuun akka beekamtii kennutti fudhatama jechuun komate. Akkasumas muummichi ministeera Abiy gocha fonqolcha Sinodoosii akka dhimma salphaatti mariin akka furamutti ibsuun isaanii barsiisa mana amantaa keenya jidduu akka galuuti jechuun mormii isa ibsa qulqulluun Sinodoosii. Dabaluunis dureewwan amantii qulqulluu Sinodoosii dhoorge dureewwan kaaniin walqixxeessanii ilaaluun kan seera maleessummaa jajjabeessuudhaaf bileen seera qabeessa ta'an akka gareewwan seeraan alaatiin jeeqamaniif fuula kan kennu waan ta'eef sirreeffamuu qaba jedheera. Muummichi ministeera Abiy ibsa miseensota kaabinee isaaniif kennaniin mootummaan qaamolee lamaan walqixa akka ilaalu himan. Humni addatti deeggarus morminus hin jiru. Lamaanuu Ortodoksoota lamaanuu biraa gaaffiinii fi dhugaan jira jechuun dubbatanii turan. Aangawoonni mootummaa olaanoonis dhimma kana keessa harka akka hin galfanne akeekkachiisaniiru. Manni kiristaanaa garuu kana mormiteetti. Qulqulluun Sinodoosii kun aangawoonni kunneen itti gaafatamummaa isaanii akka hin baaneef daangessuu fi seera maleessummaan akka jajjabaatu taasisa jedheera. Ibsa baheen dhimmoota ijoo dogongoradha jedhameen kan eeraman yoo ta'u muummichi ministeera Abiy sirreeffama akka itti kennan hubachiiseera. Ibsa qulqulluu Sinodoosiin dubbiin muummicha Abiy dogongora jedhes ibseera. Humnootiin mootummaa abbootii amantaa kaan dhaamaasaa kaan immoo tumsaa jiru jechuun komate. Abbootiin amantaa mana kiristaanichaa buufata xayyaaraatti deebifamuu fi hordoftoonni amantichaa waaqeffannaaf walitti qabaman akka bittinfaman godhamu ibseera. Qulqulluun Sinodoosii ibsa isaan abbootii mana amantichaa dararuun duree
tureewwan manni amantaa seeraan ala jettammoo poolisiin tumsaa akka jiru ibse. Miseensota humna addaa Oromiyaan dabaluunii fi kunuunsuun dhaabbilee mana amantichaa akka seenan taasifameera jechuun qabeenya irratti miidhaan dhaqqabuu fi konkolaattonni akka hin sochoone taasifamu ibse. Dhaabbileen mana amantichaa fi qabeenyi mana kiristaanichaa eegumsi barbaachisaa akka taasifamuuf akkasumas wabiin abbootii amantaa fi hojjettoota bulchiinsaa akka mirkanaa'u hubachiisteetti. Muummichi ministeera Abiy Oromiyaa keessa hordoftoota amantii afaan Oromoon tajaajilli nuuf haa kennamu jedhee gaafatu siif hin kennamu jedhee dubbachuu hin danda'u jedhanis manni amantaa qeeqee. Manni kiristaanaa afaaniin tajaajilamu akka hin dhorgine ibsuun dubbiin muummicha ministeera Abiy manni kiristaanaa tajaajila afaanii akka dhorgite fakkeesse jechuun ibsite. Isa muummichi ministeera Abiy Ahmed lafti bal'aa amantoota kaan caalaa mana kiristaanaaf kenname jedhanis dogongora jechuun himte. Kaartaan lafaa akka kennamu kan eegaa turre malee lafa haaraa kenname miti jedheera ibsi bahe kun. Manni amantaa dubbii muummicha ministeera Abiy Ahmed waan dhihoo Oromiyaa keessa raawwate kan waggaa darbe tureewwan amantaa Tigraay keessa raawwatan waliin wal bira qabaniis qeeqe. Qaamoleen seeraan ala muudamnerra jedhan bakkeewwan tokko tokkotti mana kiristaanaa irratti hokkorri uumamaa akka jiru hubachuu ibse. Kanaanis mootummaan mana kiristaanaaf eegumsa akka taasiftu gaafate. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Qeellama Wallaggaatti opereeshinii adeemsaa jiraachuutu himamaa jira. Ganamaarraa magaalaa Dambidollootti oboon opereeshinii taasiseen mana hidhaa cabsuun hidhattoota siyaasaa hiikuu isaas maddeen himaniitii jiru. Gabaasa dabalataa Firaantol Muhammad. Aanaalee godinaalee Wallaggaa Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellama Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiraachuu OFM odeeffateera. Jiraataan magaalaa Dambidolloo sodaa nageenyaaf maqaa fi sagalee akka dhoksinuuf nu gaafate tokko akka jedhutti eda galgalarraa eegaluun sagaleen dhukaasaa akka dhaga'amaa ture hima. Har'a ganama ammoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalattii kallattii sadiin seenuu kan himan jiraattonni manni hidhaa Wayinii kan magaalaa Dambidolloo keessatti argamu cabuun hidhattoonni siyaasaa akka hiikaman ijaan arguu ragaa ba'u. Hidhamtoonni siyaasaa godinicha keessatti yeroo adda addaa hidhamanii turan gara Dambidolloo fidamuun mana hidhaa Wayinii guddichatti ukkaanfamaa turuu kan himan maddeen waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa akkuma magaalattii seeneen xiyyeeffannoo isaa inni duraa mana hidhaa san cabsuun hidhamtoota siyaasaa baasuu ture jedhu. Ganama keessaa toora sa'aatii 12tti dhukaasni jajjabaan naannoo mana hidhaarraa dhaga'amaa akka ture kan himan hidhamtoonni hiikaman dhukaasa hedduu booda mooraan mana hidhaa waraana bilisummaa Oromootiin akka qabame himan. Hidhamtoonni siyaasaa moorichatti hidhamanii turan keessaa manguddoon daa'immanii fi deessuun akka argaman himanii. Murtii dabaatiin itti murtaa'ee fi hidhaa siyaasaa hidhaman booda waraana bilisummaa Oromootiin bilisa ba'uu isaaniitti hedduu gammadoo ta'uu miidiyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Aarrata Biyyaalessaatti himan hiikamtoonni kunniin. Hidhamtoonni hiikaman kunniin adabbii hidhaa waggaa 6 hanga 25 itti murtaa'ee akka ture himanii yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo bilisa nu baaseera jechuun miira gammachuutiin yaada isaanii ibsatan. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee godina Wallagga Bahaa fi godina Shawaa Lixaatti argaman Siree, Baakoo fi Aannoo keessatti sakatta'aa guddaa adeemsisaa jiraachuu fi lola waraana mootummaa waliin adeemsisaa jiruun injifannoo argachaa jiraachuusaa maddeen himaniiru. Oduu gara biraatiin godina Gujiittis waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksiseera. Lola kanaan loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu, madeessuu fi meeshaalee waraanaa hedduminaan booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo hime. Opereeshiniin magaalaa Dambidolloo fi bakkeewwan birootti taasifamaa jiru ilaalchisee hanga yoonaatti mootummaan waan jedhe hin qabu. Tokkummaan hawaasa Oromoo Kaanaadaa duguggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafate. Gamtichi uummata Oromoo Walloo kan naannoo Amaaraa keessa jiraatu irratti haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffatutu adeemsifamaa jira jechuun haleellaa kanaan guddoo yaaddee jiraachuu dubbata. Jibriil Muhammad gabaasa dabalataa qaba.
Haleellaan humna addaa Amaaraa Faannoo fi milishaa Amaaraa waliin ta'uudhaan Oromoo Walloo irratti raawwataa jiran kan balaaleffatan ta'uu dhaabbileen siivilii Oromoo ibsanii jiru. Haleellaan kunis haleellaa sabummaa fi duguuggaa sanyii irratti xiyyeeffatedha jechuun addunyaan kabaja mirga namummaatiif jecha waan naannoo Amaaraa keessatti Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiruuf xiyyeeffannaa akka kennitu gaafatu irratti argamu. Gamtaan hawaasa Oromoo Kanaadaa ibsa gurraandhala tokko bara 2023 roobii kaleessaa baaseen duguuggaan sanyii ummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jedhani. Ummata Oromoo Walloo kan naannoo Amaaraa keessa jiraatu irratti kan adeemsifamaa jiru haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffatedha kan jedhan gamtichi kanaan ammoo guddoo yaadda'u ibsee jira. Hawaasni idila addunyaa fi namoonni bebeekamoon addunyaa dhumaatii ummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru irratti akka dubbatanii fi mancaatii kan taasisee gamtaan hawaasa Oromoo Kanaadaa humni nageenya naannoo Amaaraa fi Faannoo Amaaraa lola duguuggaa sanyii kan ajjeesuu fi barbadeessuu irratti xiyyeeffatee adeemsifamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Aktivistoonni naannoo Amaaraa duula Oromoo Walloo naannicha keessaa balleessuu kan adeemsifamaa turuu yoo ta'u humni addaa Amaaraa amajjii 15 bara 2023 naannoo magaalaa Jawaahitti dargaggoota 7 ajjeesuudhaan dhumaatii Oromoo irratti labse jechuun ibsee jira. Haleellaan humna addaa fi Faannoo raawwatamu kun gara gandootaa fi aanaalee ollaatti babal'achuudhaan mancaatii qabeenyaa fi lubbuu namaa qaqqabsiisee jira kan jedhan ibsi gamtaa hawaasa Oromoo Kanaadaa daa'immanii fi dubartoota ajjeesuu, manneen gubuu, kuduraa fi muduraa ciruu, akeeka uummataa hiyyoomsuu fi buqqaasuu adeemsifamaa jedhee jira. Dubartoonni fi daa'imman mana keessatti humnoota kanaan gubatan dabalatee aanaa Jiillee Dhummuugaatti namoonni 130 ol ajjeefamanii jiru kan jedhan ibsi kun ajjeechaa raawwatame kanaan immoo ol aanaa ta'uu akka danda'u eeranii jiru. Humni addaa fi Faannoo haleellaa jumlaan ajjeesuu uummata nagaa irratti erga raawwatanii booda miidhamtoonni wal'aansaa akka hin argannee fi daandii cufanii namoonni akka wal'aansaa dhabanii dhuman taasisee jiraas jedhanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa bu'uura tajaajila hawaasummaa keessaa hospitaalli tokko godinicha keessatti hin ijaaramne jechuudhaan buufataalee fayyaa xixiqqoo godinicha keessa jiranitti akka hin fayyadamneef immoo humnoonni kun daandii cufanii ummata fixaa jiraachuus ibsanii jiru. Ajjeechaan jumlaa fi waraanni waliinii waggoota 4f Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana sirnaa federaalizimii diiguu fi kanaaf ammoo humnoonni mootummaa naannoo Amaaraatiin leenjifamanii bobbaafaman ummata Oromoo Walloo Qimaantii fi Aga'oo irratti xiyyeeffachuudhaan ajjeesuu, qabeenya isaanii saamuu, manneen isaanii fi bu'uuraalee jireenyaa gubuun ummata hiyyoomsaa jiraachuusaas humnoonni kunneen ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa kunniin daangaa naannolee ollaa Amaaraa ce'uudhaan Beenishaangul Gumuz irraa Matakkal, Tigraay irraa immoo Walqaayitti fudhachuudhaan qabsoo taasisaa turuu isaaniis eeranii jiru. Amma ammoo naannoo Oromiyaa godinaalee akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa irraas weerara banuudhaan qabeenyi lafa Oromiyaa qabataa jiraachuu isaaniis eeranii jiru. Duulli sabummaa balleessuu humna addaa Amaaraa fi milishaa Faannoo Oromoo waliin irratti raawwatamaa jiru kun mootummaa federaalaatiin kan deeggarame ta'uu gamtaan hawaasa Oromoo Kanaadaa ibsee jira. Gamtichi hawaasa idila addunyaatiif waamicha taasiseen duula sabummaa balleessuu Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiruuf xiyyeeffannaa laadhaafi jedhee jira. Uummanni godina addaa Oromoo Walloo fedhii fi gaafin isaanii dhagame lubbuun isaanii Oromiyaa jalatti akka deebi'uu fi mootummaan Itoophiyaa fi hawaasni idila addunyaa akka hojjechuu qaban gamtichi gaafatee jira. Oduu keenya biyya alaatiin Raashiyaan haleellaa haaraa cimaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ministeerri ittisaa Yuukireenii haleellaan kun gurraandhala 24 irraa eegaluu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Haleellaa geggeessuu fi Raashiyaan loltoota 500 ta'anii bobbaastee akka jirtu Rizaankoof dubbatanii jiru. Gabaasa dabalataa isaa akka taanutti isinii dhiyeessa. Yeah, good morning, George. A series of deadly Russian strikes in eastern and southern Ukraine over the weekend, and Russian forces now launching sustained assaults on multiple parts of the front lines.
Raashiyaan haleellaa cimaa haaraaf qophaa'aa jirti kan jedhu ministeerri ittisaa Yuukireen haleellaan kun gurraan dhala 24 irraa eegaluu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Raashiyaan loltoota kumaatamaan lakkaa'aman walitti qabattee jirti kan jedhu Olkeesii Reezaankoof waggaa jalqabaa weerara jalqabaa bara darbee yaadachiisuu fi waa yaaluu dandeessi jedhan. Dabalataanis haleellaan kun kabaja guyyaa Defend of the Fatherland yookaan biyya abbaa tiksuu kan jedhu Raashiyaan gurraan dhala 23 kan humna waraanaa biyyattii leellisuuf qophaa'e irratti oola. Haleellaa gaggeessuuf Raashiyaan loltoota 500 ta'an bobbaastee akka jirtu Reezaankoof dubbataniiru. Fulbaana darbee keessa pirezidaantiin Raashiyaa Valdimir Puutiin loltoota 300 ta'an bobbaasuu isaanii ibsuun kun kabaja daangaa biyyattii eeguuf barbaachisaadha jedhan. Reezaankoof garuu lakkoofsi loltoota Raashiyaa gara Yuukireenitti bobbaafaman kanarraa hedduu kan caalu ta'uu akka malu himaniiru. Loltoota 300 jedhan ibsaniiru. Ta'us garuu yeroo nuti daangaa irratti loltoota kana ilaallu akka tilmaama keenyatti kanarraa hedduu caala jechuun Reezaankoof miidiyaa Faransi BFM jedhamutti himaniitii jiru. Bulchiinsi Daanbaas keessatti lolli cimaa kan ture ta'us erga Yuukireeniin magaalaa kibba biyyattii jirtu Keersoon jedhamtu deebitee to'attee booda ji'oota dhiyoo keessatti waraanni kun sochii hedduu kan hin qabne fakkaata. Raashiyaan dhiyeenya magaalaa Sooldar to'achuu ishee alaa gama lamaaniin sochii naannoo yookiin daangaa to'achuu guddaa jedhamu hin turre. Ta'us garuu haleellaa Raashiyaanii fi haleellaan ittisa Yuukireen gurraan dhala keessa gaggeeffamu akka malu ni tilmaamama. Dhaabbatichi qorannoo waraanaa ISW jedhamuu fi USA'tti argamu akka jedhutti Raashiyaan tarkaanfii murtee ijoo fudhachuu fi gama bahaan haleellaa cimaa gaggeessuu dandeessi. Ministeerri ittisaa Reezaankoof akka jedhanitti haleellaan Raashiyaa gaggeessuu dandeessi jedhamu dura kumaandaroonni Yuukireen dirree waraanaa qixxeessuun haleellaa ittisa kennuu fi qophaa'u malu. Bara 2023 waggaa injifannoo waraanaa ta'uu danda'a jedhee nan amana kan jedhan Reezaankoof humnootni Yuukireen ji'oottan dhiyoo keessatti hamilee argatan dhabuu hin qaban jedhanii jiru. Haasaa Reezaankoof kun kan dhagahame basaasni Yuukireen pirezidaantii Puutiin humnoota isaanii ji'a caamsaa dura bulchiinsa Daanbaas akka to'atanii fi ajaja kennaniiru yeroo jedhametti. Waan hundaa caalaa immoo pirezidaantiin Valdimir Puutiin galma yookiin karoora waliigalaa weerara kanaa waan geeddaran hin fakkaatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya sheer gochuun yuutuubara keenya subscribe gochuu hin dagatinaa jecha oduu guyyaa kanaaf qabannee isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.